في منامه قال لك سامية سر بيكون سر بحارة لا كيف تاجوان Welcome Adam. Samne kodura tu walibona walibona Illa kodika koya urji sabasina Samne kodura tu walibona walibona Illa kodika koya urji sabasina Adis jarana Wandusha Sifilu kuda ba Urjisha Simale faya Welcome jirtu ana alufu jirtu Adam Abba baru bahasa welcome في منامه قال لك سامية Aksa Sabah سيدا بيتنا دوي مرامتك دوي مرامتك Welcome باردو رمولو شكتتيا ana alufu في منامه قال لك سامية سيدا بيتنا دوي مرامتك دوي مرامتك Agak jirtani Nagama Agak fantasi atau Tole ana dhufu fayyaa keessanii akkam jirtu dhaamsa tokkoof hin dhufe naaf kalcha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e gidduu kana wanni Oromiyaa guutuu keessatti ta'aa jiru wanni ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru kun baay'ee nama gaddisiisa duguggaan sanyii nurratti raawwachaa jira please ilmaan Oromoodha lafa jirtanitti
iyyuu danda'uu qabdu. Keessumaayyuu diyaaspooraan please waan deemaa jirus ilaalaa jirra. Waltajjii geggeeffamaa jirus dhageenyeerra. Inni kaabattis inni kibbattis ta'e tokkuma wal fakkaataadha. Waan haaraanii hin jiru. Akka dhaamsaaf yoo ta'e iddoo tokkotti walitti qabamanii si'a tokko haasa'uun iyyuu gahaadha. Akka kana naanna'uurraa waan gabaabaa fi ifaa waan jechuu barbaadu ilmaan Oromoo keessattuu diyaaspooraan warra biyya alaa jirru ilmaan Oromoo warra biyya keessatti jenoosaaydiin irratti ta'aa jiruuf ilmaan Walloof ilmaan Wallaggaa fi kaabaa kibba baadiyyaa osoo hin jedhin ilmaan Oromoo mana hidhaatti hafan hunda dabalatee yeroo ammaatti argitaniitu waan ta'aa ture sooshaal miidiyaa irra baay'ee waan nama gubu baay'ee waan nama aarsu ummata keenya mana hidhaa keessa jiran akka sanatti guuranii deemanii yoo isaan rasaasaan akka sanatti ajjeesaa jiran ni ilaalla. Lammii keenya dhiiga keenya abbaa ijoolleeti abbaa maatiiti argitee ilmaan jenoosaayidii meeqa ta'aa jira ijoolleen qe'eetti faca'aa jirti inni dalagee silaa dalagee ijoollee isaa guddisuu qabu rasaasaan dhumaa jira du'aa jira sanaaf jenoosaayidii ta'aa jiruuf waa tokkoon dubbachuu barbaada. Sanaaf jenoosaayidii ta'aa jiru kanaaf uummata keenya irratti waan ta'aa jiruuf nuti gadi baanee yoo sagalee hin taanu ta'e hiriirri keenya cimee ittiin fufu taanaan waan biraa miti. Ammaa booda mariin deemaa jiru iyyuu gaadha. Baqqalaafis Jawaariifis dhaamsan qaba. Uummata waltajjii guute qabadhaati alaabaa baattanii deemtan kana qabadhaati uummata galma sana keessa jiru fudhaati gavramantiitti walitti qabamtan duratti ba'aati isinumti mataan keessa warra hidhaatti hafaniifis sagalee ta'a warra dhumaa jiraniif uummata galma keessatti sassaabdan dhiisaati gadi ba'aa. Baqqaleef Jawaar gadi ba'aatii deemaa hiriira uummata sana qabadhaati mootummaa biyya kanaa dura dhaabbadhaa isinis deemaati maayikiraafoonii fudhaati waan nuuf hin jiru kana caala uummanni dhumaa jira biyya dhumaa jira hin barbaachisu galma keessatti Oromoo walitti qabuun diyaaspoora wajjin haasaa jirtu diyaaspoora fudhaati mootummaa diyaaspoora mootummaa biyya alaa bira isteeta keessa deemtan cufa uummata fudhaati uummata sana qabadhaati isteeta fuuldura dhaqaa dhaabbadhaati sagalee ta'a. Galma keessatti waan dhuftanii nutti himtanii deebitaniif waan tokko iyyuu hin jiru kana booddee. That's it. Sanaaf wanni uummata keenya irra ta'aa jiru baay'ee waan nama gaddisiisuudha jechuudha. Waan baay'ee nama boossisu waan baay'ee nama maraachuudha. Yoo dhuguma sabummaan nutti dhaga'ama ta'e yoo akka lammii tokkotti yaadna ta'e jechuudha. Sanaaf please lafa jirtanii ilmaan Oromoodha isa kana galma duratti walitti qabamuutu hin ta'in Jawaariif Baqqalaa of dura buusaatii uummata keenya dhumaa jiruuf sagalee ta'a. That's it. An kanatti nama naa jechuudha. Haa dhaabbatan isaanis firii Baqqalaa firii Jawaar jennee dhaabbannee cabbii fi rooba keessa iyyaa baane miti. Isaanis hawaasa kana qabatanii immoo warra biyyatti dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'uudha malee uummata kana fuudhanii deemuudha malee galma keessatti walitti nu qabanii Samirisoota attaasaanii Ohaayyoo attaasaa achitti haasaan Maarree attaasa'uudhaaf yoo ta'e waan haaraan hin jiru waan numa achi hidhataniif iyyuu hin qabdanii jechuudha. Sanaafi isa kanarratti yaadnee hundi keenya iyyuu keessumaa yoo koominiitiin hawaasni Oromoo isteeta adda addaa irratti jirtan isa kanarratti hojjedhaa walgahii walitti qabamtanii haasaan afaan duwwaa waan tokko bu'aa nuu hin qabu. Gadi baanee mootummaa biyya alaatti iyyuu namtichi dhufee galma keessatti jirtuu hedhee deeme. Jiraachuu keessan immoo dhaqaatii biiroo isaa fuuldura dhaabbadhaa itti iyyaa. Itti iyyaa waajjira isaa fuuldura dhaabbadhaati. Dhaqaatii. Gadi bahee achitti rakkoo jirtu sinirraa haa fuudhu haa dhaggeeffatu. Qabsoon hin dhaabbanne. Sanaaf qabsoo irra dibaadhaan deemu kana nurraa dhiisa fuuldura akka Baqqalaan jedhetti fuuldura dubbadhaati. Fuuldura dubbachuu duwwaa miti uummatichas qabadhaa gadi ba'aa hiriira. That's it. Asuma ta'a qabsaa'an wajjin. Biyyaa woboon itti jira. Uummata sossoosaa koominiitii sassaabdanii deemtan kana gadi ba'aati. Ameerikaa guutuutti iddoo tokkotti sagantaan qophaa'u gadi ba'aati sagalee akka yeroo irreecha hundinuu diisiitti wal geenyee waltajjii guddaa sana qopheessinetti hiriira guddaan haa qophaa'u uummanni wal sassaabee gadi ba'ee mootummaa Ameerikaatti haa iyyu. That's it. Bakka Oromoon addunyaa jirtu cufaa jechuudha. That's it. Yoo gochuun danda'ama ta'e kana gochuudha. Sanarraan kana fe anaaf akka kootti waan ta'aa jiru waan haasa'amaa jiru waan tokko seensiin aan kennu jechuudha. Sabadhumaa jira jechuudha.
sanan nan dubbachuu barbaada. Waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo immoo itti jirtu ganamaa galgala dheebottanii lafeetti cabdanii wareegama qaqqaadii baasaa jirtu. Hawaasnis kunoo mana hidhaadhaatii akka kanatti sassaabame hidhame akka kanatti sassaabame dhumaa jira. Sanaaf isa kana gumaa baasuudhaaf ganamaa galgala raftanii bultu jedhee gaaf tokkollee yaadeen beeku. Raftanii sin bullee gumaa olmaan Oromoodhaa baasuudhaaf Oromiyaa walaba taate ijaaruudhaaf hidhannootti jirtanii jabaadhaa isinii wajjin jirra hamma dhumaatti jechuun barbaada. Deebii isa sanaa garuu arguu barbaanna. Ifaa ifatti nu argisiisa. Haga garaan keenya gubate garaa keenyas annan itti nuu naqaa nuu qabbaneessaa jechuun barbaada. Jabaadhaa keessattuu naannoo Wallaggatti waan deemaa jiru ilaalaa jirra. Magaalaa Gimbii keessatti namni hospitaala akkatti deemuu qabu baajaajiin dhorkameera. Namni sireedhaan akka duriitti baatamee mana yaalaa deemaa jira jechuudha. Soo sanaaf rakkoo gurguddaan hawaasarra ga'aa jira kallattii hundaaniyyuu. Sasaras tilmaama keessa galchuudhaan hawaasni keenya qabsoo isaatiif 100% of qopheessee bakka jiru hundaatiiyyuu socho'ee gam tokkotti calaluutu irra jira jechuudha. Barri kun baratti goolamnu malee baratti irra makaadhaan wal keessa fuudhaa asiif achi deddeemnu miti jechuudha. Haqa see walitti deemuu qabna. Sanaaf ilmaan Oromoodha. Sinin jaalladhaa sinin kabajaa fayyaa ta'aa waan na dhaggeeffattaniif dhaamsa kan dabarfachuu dhufe. Please hayyinu bakka jirru hayyinu kanuman jechuudhaaf dhufe fayyaa ta'aa walii qooduu hin dagatinaa. Ulfaadhaa sinin jaalladha. Addisuu Karrayyuuti.